Tolee, akkam jirtu hundi keessan nagaa keessanii akkam nagaadhaa isin yeroo jireenya maal fakkaata namni nan beekne jiraattanii ani nagaa hojimaan jedhama jechuudha. Okay, waan tokko irrattan dubbachuu barbaadee ture jechuudha guyyaa har'aa kana innis maalidha jettanii tibba kana akkuma beekamu warroonni Afrikaan Books jedhamu tokko irratti galmaa'een ture jechuudha. Akkana Itoophiyaatti nama dheeraa jedhameen badhaasa wayii badhaafamee ture jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e carraan hojii baay'een naaf banamaa ture jechuudha. Innaa maal jechuun barbaade guyyaa har'aa kana jechuudhaani kaampaanii wayii waliin beeksisa wayii akkan hojjedhuu fi isaan waliin waliigalee tan ture jechuudha. Na kana dura warroonni firaashii Qaastu Dammanaa jedhamu suni firaashii si hojjenneerra kootuutii firaashii fudhadhu naan jedhanii turanii jechuudha. Isaantu amma maal godhee akka waan beekadhiidhaa kinoo hojii namaa balleessuudhaaf gidduu seenanii wayititti natti fakkaata. Akkuma ani isaan kaan waliin hojii eegaluuf jedhuuni guyyumsan galgala jechuudha. Galgalumtaasaa suura kan nakaasanii turanii poosti na yaalaa godhanii jechuudha. Inna sababa kanaatirraan kan ka'e dirjiitti sunilleedha atini isaan waliin walii galtee qabdamtii akkamitti gara keenya dhuftee waan akkanaa gochuu dandeessaa naan jedhanii jechuudha. Ani jennaan ani isaan waliin walii galtee wayituu hin qabu. Walii galteen kee yoo jiraate firaashii naa hojjetanii koottu fudhadhu naan jedhanii guyyaa sana suura na kaasan jechuudha. Guyyumsan immoo itti himeen ture jechuudhaani. Beeksaaf itti fayyadamuuf jirtu yoo ta'e hin eeyyamamuun jedheen jennaani akkanumatti yaadannoodhumaa fi barbaanna maleedha postotu naan jedhanii turanii jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaadee namoonni baay'een sheer gochaa jirtu. Achirraa jechuudha suura buufattanii peejii keessan irratti maxxansuu fa'aatiin jechuudha. Namoonni baay'een na haqanii jiru jechuudha. Na haqaa yeroo jedhuuni namoonni baay'een na haqanii jiru haa galatoomani. Maal jechuun barbaada amma namoonni hin dhagahin yoo jiraattanii jechuudha peejii garaagaraa irratti warroonni fuutanii waan sana laxxaftanii atattamaan akka irraa na haqxan isiniin jedha. Maaliif jennaani warroonni kuni carraa takkitti qofa na kennanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa kana irraan haqxu taananii irraan haqsiiftu taatee jennaan si wajjin hojjennu naan jedhan. Kana waan ta'eef warroonni peejii keessan irratti sheer gootan akkasumas immoo barreeffama garaagaraatiin deeggartanii warroonni barreessitanii yoo jiraattanii akka irraan haqxan isiniin jedha jechuudha. Akkasumas immoo sheer godhaatii warroota hin dhagahin bira naa geessan isiniin jedha. Akkas ture jechuudha. Maaliif jennaani isaan galateeffachuu dhabuu kan kootii miti. Isaan baay'een galateeffadhaa jechuudha. Firaasha hagas ga'u na waggisin haa kennuun isaanii na fayyada malee na miidhu jechuudha. Karaa kaaniin na miidhee jira jechuudha. Yoo xiqqaate birrii jireenya kan koo jijjiiruu danda'u jechuudha. Kan isaan amma yeroo ammaa kana na dhabsaa jiran jechuudha. Kana waan ta'eef warroonni dhagaa jirtan akka sheer gochuudhaan na deeggartan akkasumas immoo peejii isaanii sana irratti deemtanii riippoorti gochuudhaan akka irraa na buustan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Kanaafuu sheer naa godhaatii Qaastu Dammanaa jettanii gaafa seentanii hin argattu waan isaanii jechuudha. Riippoorti irratti naa gochuudhaan akka achirraa naa buuftan maaliif jennaani carraan hin qabu guyyaa har'aa tana qofa jechuudha. Guyyaa har'aa kana isaan irraan haqan ta'ee jennaani warroonni kun bakka gara nama biraa barbaadutti deemu jechuudha. Sababa kanaatiif isa rakkisuu filadhee kanaafuu na rakkadhaatii sheer naa godhaadhaan isiniin jedha. Akkasumas immoo waan isaan irra deemuudhaan riippoortitti naa godhaadha isiniin jedha jechuudha. Adda baasee waan jechaa jirtu. Okay, wanti ani jechaa jiru engadda jechuudha. Dirjii tokko waliin walii galeen ture jechuudha. Beeksisa akkan isaanii hojjedhuuf jechuudha.
warroonni addanuu baasii jirtan jechuudha. Jennaani guyyuma kana isaan borunatti deebi'iiti boruu sun guyyaa har'aa tureewu boru manatti nutti deebi'iiti achi booda waan xumuruu qabnu xumurreeti ambaasaaddara dirjiitii keenyaas godhanaan jedhanii turan jechuudha. Warroonni kunoo dirjiitiin beeksaaf na barbaadan kun jechuudha. Jennaani guyyuma sana galgala jechuudha moo warri qastadammanaa kun warri firaashii qofa tolchee naa kenne kun jechuudha. Peejii isaanii gubbarratti waan ni galaksanii jechuudha suura kan gochuudha post godhan postii kana gaafa argan jarri ana wajjii walii galtee xumuruuf jedhan kuni waan ni godhan jechuudha naa bilbilaniiti atsaan walii galtee xumurtee jirta miti akkamitti gara keenya dhufuu dandeessee jedhan dirjiitii lamarra hojjechuun immoo hin danda'amu naan jedhan jechuudha. Kanaafuu ani isaan wajjin hojii eegalee osoo hin taane jechuun koo warroota qastadammanaa wajjin hojii wanti eegalan jiru jechuudha. Ani firaashii qofa naa kennan jechuudha. Sababa kanaatiin warroonni kun isaanirraa yoo peejii isaanii sanirraa haqsiifte waliin tufuu dandeenya. Garuu hin haqamu ta'ee jennaan iskeessummeessuu hin dandeenyu naan jedhan jechuudha. Kanaaf warri isin hin gallee jiraattan ammas na gaafadhaa jechuun barbaada. Kanaaf maal naa godhaa jechuun barbaade namoonni baay'een walirraa fuudhanii sheer godhaa turan jechuudha. Peejii garaagaraa irratti sheerii argatan ture namootaan bebbeeku kan kaaniin irraanaa balleessaa jennaan jedhu namoonni baay'een irraanaa balleessanii turan jechuudha. Sababa kanaatiif akkan waanii kan hin dhabne waanii naa godhaa sheer naa godhaati akkasumas immoo peejii sanarra deemuudhaan riippoortii irratti naa godhaa isin jechuun barbaade. Isa kanaadha ifa isiniif deemee. Okay, peejii isaaniitii liinkii akkamittiin jala godhaa. Okay, qaasta dammana ittanii gaafa seentanii isinii fida jechuudha. Peejiin isaanii qaasta dammana foom jedha jechuudha. Akkasitti barreeffattanii argachuu dandeessu. Isa kanaadha. Akkasumas immoo hiriyoottan keessatti sheer naaf godhaa. Okay, warri amma dhuftan kun jechuudha. Okay. Mee yeroo tokko irraan isiniif deebi'aa jechuudha warroota amma dhufaa jirtan kanaafi tibba kana akkuma beekamu jechuudha warroonni Afrikaan Books jedhu tokko beekamtii naa laatanii turan jechuudha. Nama dheeraa Itoophiyaa jechuudhaan beekamtii naa kennanii turan jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e dirjiitonni baay'een jechuudha beeksan akka isaaniif hojjedhu barbaadaa jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e dirjii tokko waliin walii galtee akkuma xumuruuf jennuuni warroonni qastadammanaa kunniin jechuudha warroonni kan dura firaashaa hojjetanii naa kennan kuni poostii godhu jechuudha waan peejii isaanii gubbarratti akkuma poostii san arganii naa bilbilan jechuudha jarri ani kan silaa waliin hojjechuuf ture kun jechuudha. Isaan immoo akka waan isaan waliin hojiirra jirutti fudhatan jechuudha. Atin isaan walii galtee osoo hin xumurre isaan akkamitti peejii beeksa ittiin si hojjetu naan jedhan jechuudha. Wanti kun immoo dhugaadha. Beeksa ittiin hojjechaa jiru jechuudha. Isaan firaashii takkitti qofa naa kennaniiti beeksa ittiin hojjechaa jiru jechuudha. Kana waan ta'eef warri silaan har'a ittiin walii galee hojii isaan wajjin eegaluuf ta'u kuni peejii isaaniitirraa yoo poostii sana hin agarsiifta ta'e nu waliin hojjechuu dandeessaa itti fufuu dandeessaa naan jedhan jechuudha. Kana waan ta'eef namoonni peejii keessan irratti sheer akkasumas immoo
suuraa buufattanii poosti gootanii yoo jiraatanii akka irraan haaltan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Maaliifin carraa takkitti tanan qaba waan ta'eef guyyaadhaa kana darbee naan jirna keessummeessuu baachuu danda'a. Nama biraa wajjin waliigaltee uumuu danda'u ta'a. Kana waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuu qaba jedheeni waan nan godhu dhabee jennaan filannoo isa dhuma akkana godhe jechuudha. Karaa kanaan illee yoo xiqqoo waan ta'e naaf fooyya'e jedhee jechuudha. Kana waan ta'eef sheer gochuudhaan akkasumas immoo peejii isaanii bira deemtanii riippoortii irratti gochuudhaan akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. Okay, so nuun gallee warri jechaa jirtan irra deebi'aan isinitti himaa sirriitti na dhaggeeffadhaa jechuudha. Dirjitii tokkotu ture jechuudha. Jechuun kaampaanii wayii waliin hojii eegaluuf jedhan jechuudha. Gara isaaniitti na waamanii ambaasaaddara kaampaanii isaanii na godhachuudhaaf turan jechuudha. Jennaani warroonni qastadaammanaa kun immoo kana dura firaashii na hojjetanii turan jechuudha. Firaashii tokko na hojjetanii turan. Akkuma isaan waliin waan jedhaa olitti jechuudha jechuun isaan waliin haasaa taasisee boruu yookiin iftaanirraa hojii ni eegalla jennee walii gallee akkuma isaan biraa gara mana kiyyaatti deebi'anii warri qastadaammanaa kun oluma fuudhanii poosti godhan jechuudha. Suuraa kan koo isa kana dura gaafa firaashii naa kennan poosti godha sanaa jechuudha. Kanaafuu amma dhaabbanni silaa ani hojii waliin eegaluuf jiru kuni akkamitti akkana nu gootaa ati qastadaammanaa wajjin osoo hojii hojjechaa jirtu na gaafatanii turan jechuudha. Isaanis immoo dirjitii biraa wajjin waliigaltee akkasumas immoo wanti wajjin hojjechaa jirtu jira jennaan tokko wajjin hojjechaa jiru jedheen jechuudha. Dhugaadha immoo tokko wajjin illee hojjechaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Garuu qastadaammanaan haa ulfaataniiti firaasha tokko hojjetanii naa kennanii jiru jechuudha. Sababa firaasha takkittii naa kennaniifi qarshii yoo xiqqaate lubbuu kan koo jijjiiruu danda'u jechuudha. Jechuun silaati ittiin gargaaramuu danda'u jechuudha. Na dhabsisaa jiru jechuudha. Kana waan ta'eef namoonni baay'een peejii keessan irratti poosti gootanii hin jirtu akkasumas immoo warroonni sheer gootanii jirtu. Warroonni akkasii kunniin peejii keessan irraa naaf haqaan isin jedha akkasumas immoo peejii warra qastadaammanaa kana jala deemuudhaan riippoortii irratti naa godhaadhaan isin jedha. Maaliif jennaan guyyaa har'aa kana takkittiin qaba carraa jechuudha. Carraa kanatti fayyadamuuf jedheeni carraa isa dhumaa kana filadhe jechuudha. Obboleewwan kiyyaa kanan na gargaaraa isin jechuu barbaade. Dafaa na gargaara warroonni dhagaa jirtan kun hiriyoota keessanitti sheer gochuudhaan sagalee kana hiriyoota keessan biraan nagaadha. Isinillee akkasuma riippoortii irratti naaf godhaa jechuudha. Peejii isaanii bira deemati. Tolee warra haaraa seenaa jirtanii fi yeroo tokkoon irraa isiniif deebi'aa jechuudha.
irraan isiniif deebi'a. Tole yeroo tokko irra isinii deebi'a jechuudha. Isinis maal gootu hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan na gargaaraa isin jedha. Okay, maal ture isinitti fakkaate jechuudha warroonni haaraa seenaa jirtan kanaafan irra isiniif deebi'a. Samuuna kana akkuma tibba kana akkuma beekamu jechuudha. Warroota Afrikaan Gines isa irratti galmaa'een ture jechuudha. Nama dheerinaan akka Itoophiyaatti sadarkaa tokkoffaarra jedhameen badhaafamee ture jechuudha. Sababa kanaatiin kan ka'e carraan hojii baay'een naaf banamaa dhufe jechuudha. Guyyaa dheengaddaa jechuudha kaampaanii tokko wajjin waliigaleen ture jechuudha. Ambaasaadara kaampaanii isaanii godhachuuf jedhaniitu gara ofitti nama waamanii waan tokko waliin dubbannee akkuma xumurreeni guyyaa borii yookiin iftaan si waamna achi booda waan siif kaffaluu qabnu siif kaffalleetti achi booda ambaasaadara kaampaanii keenya taateen wajjin hojii eegaltan jedhanii ture jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e immoo warroonni qasta dammanaa kun haa dhaga'anii hin beekani waan isaa jechuudha. Akka waan nama dhiibbiidhaaf ta'u tokkotti jechuudha. Suura kan fudhatanii turan isaanii ji'a 2 dura fudhatanii turan jechuudha. Suura kan nakaasanii ji'a 2 dura jechuudha. Akkuma isaan waliin dubbii xumuree gara mana kiyyaatti galeeni poostii isaanii kana arga jechuudha. Anis argeetuman cal jedhee warroonni dhan silaa wajjin hojjechuuf ture kuni poostii san arganiitu naaf bilbilanii jechuudha. Naaf bilbilaniiti akkamitti qasta dammanaa wajjin osoo hojjechaa jirtu akkamitti dirjii tokko wajjinuu waliigalteen xumure naan jettaa naan jedhan. Jennaan ani bifa danda'amu isaanis hubachiisuu yaalee jechuudhaan. Isaan firaasha qofa hojjetee naa kennan maleedha. Wanti piroomooshinii isaaniif hojjedhe tokko illee hin jiru. Akkasumas immoo waliigaltee wanti waliif gallee waliif mallattise tokko illee hin jiru itti hime jechuudha. Sababa kanaatiif maal naan jedhani nu wajjin hojjechuu barbaadda yoo ta'e suuraa san isaanitti bilbiliiti poostii san achirraa haksiisi naan jedhan jechuudha. Achirraa gaafa suuraa poostii san haksiiftee nu wajjin hojjechuu dandeessa itti fuftee naan jedhan jechuudha. Jarri kun jechuudha warri kaampaanii haaraa kun. Jennaani bilbila isaanii gaafan bilbiluu fi naalaan kaasanii bilbilee itti himetan jira. Carraan akkanaa dhufee jira waan ta'eef poostii sana dafaa achirraa naa kaasaa deemtu jechuudha. Caluma naalaa dhanii amma bilbila naalaan kaasan jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha suuraa achirraa buufataniiti warroonni poostii godhan illee jiru jechuudha. Akkasumas immoo warroonni sheer godhan jiru. Namoonni na dhadhagaan tokko irraa na haqanii jiru ulfaatan jechuudha. Kanaafuu isinis warroonni akkasii sunoo jiraatan tariiti suuraa sana sheer gochuudhaan akkasumas immoo buufattanii yaada keessan irratti barreessanii warroonni poostii gootanii atattamaan akka irraa na kaastaniin barbaada jechuudha. Akkasumas immoo hiriyoottan keessaniif sheer gochuudhaan akka peejii isaanii bira deemtanii riipoort irratti naa gootanii suuraa sana achirraa naa kaasiftan kabajaan isin gaafadha. Warroonni haaraan kun immoo jechuudha guyyaa har'aa takkitti kana qofa naa kennan carraa jechuudha. Sababa kanaafan isin rakkisuu filadhe jechuudha. Okay. Qasta dammanaa jechuudha warroonni barreeffamaan na gaafachaa jirtanii qasta dammanaa maalii waan ta'edha. Warroota san jala deemuudhaan riipoort irratti naa godhaan isin jedha. Kabajaan isin gaafadha. Okay, peejii jaraa isiniifan barreessa jechuudha.